Ayyee assalamu alaikum ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota maatii chaanaalee kiyyaa baga nagaa taatan isiniin jedha. Ani maqaan kiyya Daliiliin jedhama. Namoonni hedduun Gadaa Tiyuub biratti kanaan dura na beeku turani. Akkasuma amma Gadaa Tiyuub yeroodhaaf jijjiireen jira. Kanaaf YouTube chaanaaliin kun haaraadha. YouTube chaanaaliin kun barruu waan baraa kan jedhu kuni wantoota hedduu isin qabatee dhufee jira jechuudha. Barnootawwan garaagaraa akkasumallee wantoota isin bashannansiisu, wantoota isin barsiisu, wantoota barnoota wajjin wal qabatan, wantoota waan baraa yeroo wajjin wal qabatan, akkasumallee bilbiloota wajjin wal qabatan, siitingiiwwan garaagaraa wantoota dhugaatii ofii kootii fayyadamee beeku isiniif dhiyeessuudhaaf inshaallah qopheerran jira jechuudha. Kanaaf YouTube chaanaalii kiyyaa subscribe gochuudhaanii like gochuudhaan akkana jajjabeessitan isin gaafadha jechuudha. Kanaaf asirratti wanti ani isiniif dhiyeessu waan baraa eenyummaa fi wajjin wantoota wal qabatan, sabboonummaa wajjin wantoota wal qabatan, wantoota dhugaatii akkasumallee wantoota aartii wajjin wal qabatan isiniif dhiyeessa. Kanaaf like na godha, subscribe na godha, na jajjabeessaa naaf irraa kootii baay'een isin jaalladha. Gadaa Tiyuub irraa gara kanatti jijjiireen jira jechuudha. Galatooma.